Taha! Yabo! Yayo! Mana bo internet ke fayyan kabu? Halo? Sahibi biya jirta mo? Ya? Halo? Halo? Ifa moji network wayane no ramure. Wayane tu network ramure. Taha! Oy. Arrabalin na noon ni Nuaso Feno waan adda addaati. Mata dureen har'a laakanatti nyaannu Oromoo gartanii biyya san irraa buqqaatee naannoo Sumaalee keessaa buqqa'anii iddoo baqaa jiran kunneen cuftuu iddoo kamitti galuu qabanii kan jedhudha. Naannoo kamii kan galuu qaban irraa haasa'uudhaaf akkasuma yaada uummatas fudhatuudhaaf dhufnee nu wajjin laaqana nyaadhaa isiniin jedha. An akka yaada kootitti ani Oromoon lafasaa mana isaa ganda isaa irraa buqqee akkanatti baqate kun Oromiyaa keessatti gaafa Afrikaa keessatti baqatuun hedduu waan nama qaanyichisu. Kanaafuu Oromoon tunniin eessa galuu qabdi kan jedhudha. Eessatti? An akka yaada kootitti Oromoo tana silaa Finfinnee naannoo Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti mallaqa hangammaa olii qabamu jiru kanaan piroojeektii manaa naannoo isaan jiraachuu danda'an naannoo Finfinnee sanitti osoo Oromoon galtee hedduu na gammachiisaa maaliifi nuti Finfinnee irraa fagaatu hin qabnu. So uummata haafa miliyeenaa kana yoo Finfinnee naannoo Finfinneetti galchite bareeda na fakkaata. Tokkoffaa afaan Oromoo ni guddata. Akkasuma gantuu fi basaastuun keessa hin argamtu. Naannoo tokkotti yoo mana ijaaraniif uummanni kun uummata cimaa, uummata jaalalaan waliin jiraatu, uummata magaalaa takka gadhaabuu danda'u jechuudha. Magaalaa guddoo. Half million nama xiqqaa miti magaalaa guddoodha kun. So mallaqa amma olii qabamuu kana jiru kanaan osoo magaalaa takka ijaaranii fi yaada akkasii qaba. Akkasuma yoo dhuftanii interneetni keessan fayyaa qabaatu ta'e yoo wayyaaneen isinirraa hin cufne harka baasaa invite isin godha yaada keessan kennachuu dandeessanii waan kanarraa haasofnaa jechuudha. Maaliifi Oromoon hedduun haruma naannoo hara baadiyyaa fi akkasuma magaalaa xixiqqoo kana Oromiyaa keessa garas gaggaluu fedhan. Maaliif nuti Finfinneetti hin galle yoo Finfinnee maaliif irraa baqannaa maaliif irraa fagaannaa kan jedhudha. Akkuma agartan ummata Amaaraa saba Amaaraa yoo ilaaltan ammoo saboota adda addaa Guraagee Silxee kanneen cufaa yoo ilaaltan Finfinnee keessa dhufanii lootorii gurguraa waggaa xiqqoo booda
fooqa ijaaran. Maaliif kun dalagaan waan jiruuf. Kanaafuu yeroo chaansiin akkanaa uumame kanatti Oromoo baqatanii mana isaanii irraa ba'an kanneen naannoo Finfinnee irratti lafa fudhatanii lafti teenna duroota Oromooti. Yoo kaniin ummata naannoo sanii irraa illee bituu danda'amu ta'e lafa ummata sanii bitanii naannoo Finfinnee irratti mana ijaaruu qabanii jedhan. Yaada kanarratti yoo dubbatu beektan harka baasaa ejjoo dhalaa kootaa seenaa bohaaraa buna dhugaa laaqana nyaadhaa isiniin jenna. We have to plan this. Akka salphatti magaalaa ijaaramuu hin danda'ama. Maaliif Oromoonis amma humna qabdu wal gargaaruu jirti. Ummata kana cadhisanii mallaqa qooduudhaaf takka ammoo nyaata bitanii fi bakka isaan torbaan lama bulan tolchuu osoo hin ta'in waan isaan ilmoon isaanii irraa fayyadamtuu fi bakka takka kan mana kiyya jedhanii keessa galan ijaaruu fi qabdii jedha Oromoon. Maaliif qabeenya hundaa ni qabnaa. Muka taatu galanni bosona baaleetii fi gaara mul'ataa rabbiin ammallee guddisu achumaa cirraa kennaa. Dhagaa taatu Maqalee irraa finna dhagaa. Lakki Oromiyaan illee ni qabdi dhagaa. Dhagas ni qabnaa. Humnas qeerroo jira. Oromoo hedduudha kan dandeettii qabu. Dandeettii waan akka mana ijaaruu kanarratti. Wanni guddaan irraa mallaqni itti bahu simintoo fi busmaaraa fi qorqorroo qofa. Kuwwan cuftuu qabeenya keenya itti fayyadamuu mirga qabna. Ashawaa Oromiyaan guutuun ashawaadha. Simintoo fi busmaaraa fi qorqorroo qofa jechuudha. San booda humna namaati. Namni martuu voluntarily gabbahee yoo warrummaan baqate sunuu namni miliyoona half miliyoon jechuun nama xiqqaa miti 500,000 isaan osoo ijaaranii torbaan takkatti kara manni 100 ijaaramuu danda'a jechuudha. Torbaan takka manni 100 yoo ijaarame basically like ji'a jaha gadi keessatti namuu mana jireenya argatuu ni danda'a jechuudha. So kanaafuu we need to do something like that. Malee ummata mallaqa kennanii har'a shiroo bitanii fi boru dhagaa danfisa maarii nyaadhaan hin dalagu. Mee ummata harka baasu jira. Ummata kana mee invite godhee fida. Taappikii isaanii shanee fa'aa arrabsuutti seenina. Yeroo hin qabnu nuti. Nama harka baase Muhammad ati Facebookii kee laayivii seenuu hin dandeessu. Rabbi si faradee. Atillee neetworkiin kee fayyaan qabu. Eenyu. Nama hedduu invite godhuun Aroonoon ana hayyamaan jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Culullee Baalee dhufe kun Culullee Baalee seensisaa. Culullee Baalee welcome. Culullee Baalee na house. Culullee Baalee kaasi kooseen. Atitu waan akkanaa beekaa. Balo! Akkana kuno. What's up, man? What's cracking like, bro? What's bragging like? Shakalu jirta akka jaayiba. Huh? Shakalu jirta de. Shakalu jira shakale mo. Abo topic dhageeffannee si'ata akkuma seentesise maaliif internet ni kee. Utaalee seene biyyaadha. I thought this was personal, bro. I didn't know it was. Huh? You got me though, man. Personal seente. Akami. It's okay, bro. Nagaa wallah, alhamdulillah. Akam. Oromo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nagaa jirtu fayyaa keessanii.
kun ana Chululle Baale as magaalaa lakkuu Minnesota irraa akkam jirtan fayyaa keessanii maaltu jira maaltu haarayaa jiru Ameerikaa tun akkam isinii warri biyya alaa jirtan warri Awurooppaa warri South Africa warri Oromiyaa jirtan akkam jetti jiruun maaltu deemaa jira qaba gara maraan qabsoo Oromiyaan bilisoomuudhaaf ruub guddaayidha. Ruub guddaa Oromiyaan bilisoomuudhaaf ruub guddaa agatti tana tafa lalaalo waan xiqqishu takka tafa taate agatti hafe tana jabeessaa gara garaan qaba buta tana jedha aboo yaada tokko qaba ture Chululle ayyee yaanni an qabu Oromoo gartee naannoo Sumaalee irraa buqqaate manni haa ijaaramuufi jedhaan naannoo Finfinneetti maal si fakkaatan? Wallahi dura Oromiyaa ijaarraa akkasii ukuma maxxansinee jiraachifnaa jedhaan gara kiyyaa. Waay Oromiyaa ijaarree manni ijaaramee lafa jira beektee ka Tigreen irra jirtu kanaa fudhatanii. Achi galeetta. Egaa maal mana biraa ijaarra ka ijaaramee lafa jiru fooqii meeqa jira ka abbaa Caayyee fa'aa ijaaran kanaa fudhatanii. Ni beektaa bakkeen Alaamuddin wanni itti ijaare hoteela itti ijaare. Sharaatan akkoo kiyya keessa galu ture jedhan akkoon kun. Dhugaa. Sharaatan addis akka jiruuni. Akkoo kiyya keessa galu ture jedhan. Alaamuddin akka keessummaatti bula malee Sharaatan hin gaafa Oromiyaan bilisoomte kiyyaa. Sharaatan lafa Oromoo keessa jirti. Mallaqa kafalee hoteela qabate jee. Mallaqa kafalee qabata. Rabbi achiin nu haa ga'u jenna gaa. Malee Oromoodhaaf Oromoorraa Oromiyaa irratti lafa bituun amma achi nafa. Lafti Oromooti abbaan fedhe gabbee ijaaratu qaba beekta. Waan tokko kana gammachiisu maal seeta? Gowwaan Oromummaa keessaa baateerti. Ka Oromoo ajjeesu argatuu dadhabanii amma saba biraan bituu jiran bara. Namni keenya naqqa'ee beekta shanee malee. Namni keenya naqqa'ee jiraas hin jira shanee malee shanee qofatu irraa ga'uu dide. Shanee qawwee shanii gurra irra dhokaasan malee shaneen irraa ga'uu diddeerti kiyyaa. Oi maqammaan shanee jedhu kunoo eessaa dhufe oo. Salaata shan irraa fidanii quba shan irraa fidanii. Kiyyaa ummata rabbiin ija jaamsee dhugaarraa fageessee kaleefa aboo kiyyaa tokko dhageeffanne asoo kaydhaan tokko. Odaa maali? Poolitikaa jedhee waan hin taane haasaa namni poolitikaan deemu tokko duraan dursee ofitti amanummaa qabaachuu qaba beekte namni isa jala deemu. Namaree ittisuu danda'u ta'uu qaba. Exactly. Namni re'ee ittisuu danda'u amma nama laayinsas ta'eeti South Africa maannoo Saawudii keessa jiru jettu meeqa jiraame? Mahammad Bosona Baalee irra jiru isarra. Ahmad Bosona Baalee laayinsasa qaba beetiksummaadha. Yaa experience waan qabuuf. Ahmad Bosona Baalee OPDO uummanni marree har'a faarsu sana bee waggaa lama har'aa faarsaa ture Ahmad Bosona Baalee. Ahmad Bosona Baalee maraataadha jedhee namni akka maraataan yaalaa malee dubbiin isaa hedduu. Itti qabanii lantaffiin ija qabdi jedha Oromoon. Dubbiin Ahmad Bosona Baalee hedduu nama gammachiisti. Sometimes yeroo tokko waan dhugaa dubbata. Sometimes ammoo beekaatiin akka nama har'a yoo san hin dubbatin hin duuta jedhanii waan hammeenya qabu dubbata. Yaa waluma keessa itti kaati jinniin yeroo. Nama biraa hoo gannatiin hoo ginii moo inni jedhan takka ta'a afaan Oromoon been. Jijjiin Jawaariin duraan singilii seetee jaalattee turte Jawaar jaartii qabaa isaa argitee addaan baafattee jennaaniin inni hojjetee galte lola. Yooni Maanyao. Yooni Maanyaan kaaratee baradhe jedheetiin akrobaatii. Akrobaatii dalagaa. Yooni Maanyaan maali beektaa? Nama qoricha gaafa jalaa dhumatu laayifii as ba'a gaafa qoricha qabu ni rafaa agartee yeroo hedduu. Akkasii dubbiin maraattuudha? Nillee ruuf guddaadha sun kutee jira. Namni inni hin tunne jira garuu addunyaa sanarra.
أنا نفسي مالي ميجا تكير nuti waan ollaa jirruuf nu sodaateesse amii. وريا عبد الصابر مهارة تانيو حق لايف كأورومو أورومو Eenyu? أبو صابر من صاحبك يا تكو سيني يا سومالي أبي سنجدو أنا Mee مدام wal سكبابو ati amma دام sagaleedhaan سكبابو ammatti sagaleedhaan bakka hunda beekamtaa wallee babbareedduu wallista wallee takka mee uummata nu daawwatu jiru kanaaf wallis. كيسة جرا دا أما منقودو دا موفي وجتشو جرا موفي ببريدا يدو جرا أما ديكو حالا أوروميان كيسة جرتو كانتو قد قد نتتهي نتتهاقامي جدوران تابني جرا موفي إممان إيراج كجدو كأمتي لفجرو جرا غافا أوروميان بلسومتس يوتا أوروميان فيني غافا تكو سنقر سيزنا أمت أورومو كبية جرتن إن شاء الله أكاسيتي فرانو يغا سنين ألس وان ادو دلقو ديمنا موفي إممان إيرا كان جدو كان بريسي hiriyaa Imimmaan daayirektara imimmaan dubartii hoo? ani leencoo feesbuukii irratti halo Imimmaan dubartii hoo maal haa ta'utu? maal jetta Imimmaan dubartii hoo? Egaa imimmaan dhiiraa jette. imimmaan dubartii ammoo paartii taanu itti fufna Paartituudha. Dura nutu bo'aa. Addunyaa jijjiiramte. dura dhiira boochifne achi dubartii tarra Taate kiristinnaan badhaane. so imimmaan dhiiraa kana meen kaarakterii ta'e katabate ana saniin alas kabiraas madaa kukkuulee ka jedhu yuutuubii irra ni jira madaa kukkuulee Madaa kukkuun. waan qabsoo ammaa tanaa wajjin kan wal qabatee yuutuubii irra jira madaa kukkuulee dhaqaa barbaadaa laalaa Qawwee uumama keessa jira akka uummata Chaayinaa isa dhodhodhodhaa uumama jira. maal jetta Qawwee uumama keessa fayyadamtanii moo akkuma shanee mukaan piraaktis gootan? qawween hin jira aktaroonni jeejee faa keessa jira miti Bareeda akkas taate. Garuu guyyaa san maal taatanii? ammoo yaada yoo qabaattan ummanni waan kana faaloo godhaa jirtanii ammaan tana warra ilaaluu jirtan yaada keessan nuuf dabarsaa maqaan feesbuukii kiyyaa culullee baaleeti culullee baalee Culullee baalee. alright Akkasitti aboo galatooma asirra affeeramuu keetiif sila namoota xiqqoo galatoonfachuu fedhu jira maybe laayifii kanarra yeroo ammaatti jiraachuu dhabuun isaanii ni mala isaanis ummata dhugaa hedduu gabbaasu jiran dhugaa behind the scene warra jiran kan akka Caffee Raammis Angaasaa Ibraahim Naziir Nuura Saaliyaa Saami ummata hedduu waan dhugaadhaaf dhaabbate dhugaa Oromoo kan gabbaasu jirtan gabbaasaa isiniin jedhaa akkasuma jabaadhaa personal attackii miti yoo waan isiniif hin taane waan Oromoof hin taane tokko yoo gabbaastanii akkasitti ummataaf dhiyeessitan hedduu nama gammachiisa. Anillee amma mana gahee jira kana booda adireesii kiyya argitee shaniin akka dhuftuun fedhu. Shanee tanarra bira kaaseera beektaan ummata shaqata wallahi an abaa'oon jaaladha abaa'oon jibbine shanee jibbeera. Shanee the leaders mee. Shaneen osoo GPS fayyadamuu dandeette duruu bilisoomne. They don't know how to use so don't worry. GPS isaanii Nokia use godhani beekte zamana iPhone fi Samsung in upgrade ta'eetiin baana jirutti isaan Nokia still. Ana kana ajaa'ibu maaliif qoy shaneen Oromoon wal taate tana gabbaatee dubbii laati? Obboleessoo isaan Oromoon akka bilisoomtu kaayoo isaaniitiin adda kaayoon isaaniitiin adda waan addaati. Maali yoo Oromoo hin fedhan kijibaaf asii achi deemanii Eertiraa keessa waraana ganaa qabnaa jira. Waraanni isaanii waggaa meeqa jira obboleessoo nu gara lanne jaaru jirra ammaan tana nu dulloomne abbaa ijoolleeti. So waraanni isaanii waggaa meeqa achuma ta'a waraanni isaanii lolee lolchiisuun beeku. No, I think xiyyiitu osoo practice godhan jalaa dhumatee kan ittiin lolan nu bitaa jechuu jiran. Xiyyiitii nu bitaadhanii isaan ibsi nyaatani. Xiyyiitii hangarraa Oromoon bituu turte dubbaarra xiyyiitii mallaqa kadhachaa ibsiitti nyaachuun ni ta'a saahibi. Namni wanti xiqqoo eem godhee practice godha jennaan jarri bar gidaara dha'anii bar qawween. Gidaara bal'aa. Akkas na fakkaata.
kanaaf xiyyiitiin dhumattee si'a. Xiyyiitii yoom qabatanii beekan obboleessoo qawwee muka fa'aatti Bare namni mukaan isaa. Oromoon bara kanaan dura bara gargaaru turte bara akka malee mallaqa buusu turte. Mallaqni Oromoon hagammaa gargaartu Obboleessoo uummata xiyyiitii bituu biti namni kaampaana namni xiyyiitii anuu tolchuu fi iyyuu ijaaruun danda'a beeku ture. kan jiruu fi Kaampaanuma ijaarrachuu kilaasha danda'a. kanaa tolchuu ijaaruun danda'anii ture manni kun. Garuu homaan agarree boo. Nama meeqa sila Ameerikaa kana keessa miiliyeenara akka ta'u kan mallaqa isaaniif osoo kennu every year akkaawuntiin isaa gaddeemuu malee waan ol deemtu dadhabdeetiin jaartiidhaan kan walii kame jira iyyaa. Jaartiin mana nu ijaareettiin inni abaa'oo ijaara jedheetiin asii achi osoo deemu kisaaraan mazzaneedha. Sanniin baraan ittiin aaru bar sanniin qabsaa'aadha sunniin dhugumatti Oromummaa amantii Oromummaa takka bilisummaa Oromoo hawwiidhaaf gargaaran uummata kana. Garuu uummanni kun akka na fakkaatutti maanguddoon karaa gadhiisuu qabdi yeroo dargaggeessaati. Maanguddoon duubaan fa'aa Kabiraan immoo uummanni Wallaggaa yoo shan jechaan Wallagga dargaggeessa harka baase isaanis harka baasu. guutuu miti uummanni Wallaggaa akka isinitti hin dhagaamne yoo namni shanee attaa godhu wallaggummaan isinitti hin dhagaamin. Wallagga jechuun shanee jechuu miti shanee jechuun Wallagga jechuu miti. Akkasuma kawaawoo jechuun arsii bara bakka hin bu'u. Kawaawoon dhaaba namni arsii keessaa hagam tokko guruupii godhatee walitti dhufe malee arsii bakka hin bu'u. Kawaawoo yoo arrabsitan an arsii ta'eef na dhagaamuu hin qabu. Kawaawoo jettanii aga feetanii yoo arrabsitan arsii arrabsitan jechuu miti. Das paartii hagattii murtooftee wal geette saniiti. Kanaafuuyyuu kana mufattanitti Eenyaan hawa afoona lillaahi Aboo julullee waa takka si gaafadha osoo hin deebiniin dura. Maaliif uummanni Amaaraa shanee tanarra goreetiin uummata kaan xureessuu fedha? Neetworkiin keera. Durboota. Yes, sir. Wayyaanee Minnesota illee jirti. Neetworkii balleessu jirti jedhame. Huh? You told me to come, right? Here I come. I'm here. Yo. Yeah. Bakka jedhame. Oh, ayyo. Galatoon. Bye. Kadir martu tokkos exercise irra jiraatti naa himu. Tuuma ta'e video balleessaniin. Kadir martu moo? Gaafatamaa shanee ta'uudhaaf sibiila kaasuu jira jiran. It's okay. Kan namni bira harka baasaa kan haamsa qabdan. Jechuudha laay. La parara. In 2 miles, keep to the left on I-90 East I-294 North.
jaalala qabdi samii barbaade tolti ati jaalala qabdi jaalala si dhugaadha haalli si fayyada. Yaabo. Yo, what up? Sagaleen keen Total of the head. aboo bagaan kan dhufte dalagaa jiraata. Dhagaysani. Dhagayama takka. Ni dhagahama takka kana baasne. Yeroo meeqa baas? Aha! Wow. Ati Sagaleen wanti sarvisii telefoona keetii jijjiiruu qabda na fakkaata. Animo. Yaa shanii hojiin faamiliidhaan seente. To the left on I-90 East Yeah. I-94 North. Got it, man. Keep to the left at 0.5 miles. Maali jirti? Gartami. In a quarter mile. Keep to the left on 1199. I-90 East Abo? I-94 North. And keep to the left at 0.5 miles. Hin dhageessu isaati. Haasa egaa yaani kee maal? Ni ciccita moo wanni kee? Yaa iskiraachii maali hoo? Lattan beeka jetteeti. Maalattan beeka. In a quarter mile. Keep to the left on I-90. Aboo bas yeroo biraa walitti deebina bal'inaan Oromoo.